Gaaffiin qaba. Gaaffiin sigaleen osoo dura jaarsa qabu osoo abbaa manaa qabu addaan ba'ee biyya Arabaa kana dhufe osoon isaan na'ee hin jaa'in warra keenyaan fakkiin irraa godhaa jeeni waggaa 3 mookan eegan taa'ee fakkiin irraa godhaa jeeni kabiraa heerume isaan gaafannee wanni tummaatu narra jira. Dili haram ni khasa sirra jira haram dalagu jira. Odoo isaan gaafatini warra keenyaan kana fakkiin irraa godhee kabiraa heerumuun kun haram narra jira. Haram isinje badii guddoo irra jirtu. Haram ajaa'iba badii guddoo. Amma irraa dhaabbadhu kaduraatiin na'ii hijii yoo gartee wanni taate. Ammumatti irraa dhaabbadhu badii guddoo. Odoo inni si kuban qabne qaadii dhayitee narraa hiikaa jechuun haram callaa nikaan hin hidhamne ati badiirra jirtaa jechuudha. Isa kan dawwale. Isa dawwaleen gaafanne garuu warra keenya gaafate walee hin beekne warrallee dawwalee isa gaafattanillee jennee ani narraa hiikaa jennaan isaan usanii narraa hiikanii eegas booda baatii 3 moo 2 taa'een kabiraa heerumee biyya sanatti. Amma bilittiin jira jechuudha. Dili jirta beekama shakkiin godhin kana. Yoo gartee isa gartee qaadiin hin dubbisin warri keessan odoo gartee isa dubbisee qaadiin isa dubbisee irraa gartee odoo isan dubbisii yoo kasirraa hiiku taate badii guddoo. Irraa dhaabbadhu kalamadaa irraa dhaabbadhu kaan hin na'ii hijiini iddaa kaan eeggattee akkasitti gartee heerumta dhaabbadhu dubbii tanarraa. Amma kanuma ogisanii narraa hiikaa jee nama salammeetoo kanuma namoota jiru kanaa bifa haaraan nikaa godha jechuudha. Kana yoo gartee gurbaan kuma qabne nikaa maal hidhamne ergun nikaa hidhamne ergun kalamadaa nikaa hidhamne yoo gartee qaadiin odoo gartee isan gaafatin atilleen odoo isan gaafatin usteetuma ofirraa isirraa hiike. Tole inshallah.